Video arrata na keessatti Roobbii yookaanuu baarolleen maali? Akkamitti nama dhufti? Akkamitti immoo ofirraa ittisna? Dawaan isii hoo maali? Mana keessatti hoo akkamittiif gargaara? Waan jiru ilaalla jechuudha. Saniifuu ilaanqaa dhuma viidiyoo tanaa na waliin turan isiniin jaa. Viidiyoo tanaas like gootanii eegaltanii jechuudha. Chaanaala kanaafis yoo haaree taatan ammaan tana subscribe godhaa maatii chaanaala kana tahaan isiniin jaa. Amma dhuma viidiyoo tanaatti na waliin yoo turtan dawaa roobbii yookaanuu baarollee ni bartan jechuudha. Saniifoo arraan tanaa gaafii TikTok kiyya jalatti namni hedduun na gaafate tana deebisuudhaa dhufne jechuudha. Sanis waa'ee baarollee yookaanuu roobbii jechuudha. Roobbii yookaanuu baarollee yookaanuu ring worm jaaneni dhukkubni kuni kan dhufu fangasiidhaani. Garuu maqaa ring worm jedhu kan argate waan raammoodhaan dhufu osoo hin ta'in bifa inni gogaa irratti mul'isuudhaaf ring worm jaaneen jechuudha. Saniifuu roobbii yookaanuu baarolleen dhukkuba fangasiiti jechuudha. So roobbiin tun qaama keenya bakka hundattuu bahuu dandeessa jechuudha. Bakka hundattuu bahuu dandeessa jechuudha. Fuula irratti ni baati, harka irratti ni baati, dugda irratti ni baati, mataa jalatti hunda ni baati jechuudha. So qaama keenya bakka hunda irratti bahuu dandeessa jechuudha. Roobbiin yookaanuu baarollee wanti jennuun kun. Ammas nama qofa osoo hin taane beeyladoota garaagaraallee hubuu danda'a jechuudha. Dhukkubni roobbii kun fakkeenyaaf beeyladoota akka gaalaa, beeyladoota akka horiitii fi re'eellee hubuu danda'a jechuudha. Akkuma asitti agartan kana. Wanni horii kana godhu yookaanuu beeyladoota kana godhu roobbiidha jechuudha wanta kun. Saniifuu arraan tana waan kanarraa qacoollatti haasofne jechuudha. So ammaan tana wanti ilaallu roobbiin tuni akkamitti daddabartii waan jiru haa ilaallu. Takkaffaa waliin tuttuqaa qaama nama baarollee qabuu waliin yookaanuu bineensa hubame kanaa waliin yoo goone nutti dabarti jechuudha wal tuttuquudhaan. Takkaffaa kanaan dabara. Lammaffaa uffata, afata, filaa fi kanneen kana fakkaatan namni baarollee qabu yoo itti fayyadame nutis itti fayyadamne nutti dabare jechuudha waan kanaanis. So haala kanaan nama dabare jechuudha dhukkubni kun. Tuttuqaa fi waan takka waliin fayyadamuudhaan nama daddabaraa jechuudha dhukkubni roobbii yookaanuu baarollee kun. Ammaan tana immoo akkamitti ofirraa ittisnaa dhukkuba kana waan jiru haa ilaallu yookaanuu akkamitti dhukkuba kana ofirraa dhorkinaa waan jiru. Takkaffaa filtuu mataatii fi fooxaa qaama itti goggoifatan tasuma namaa waliin fayyadamuu dhiisuudha jechuudha. Lammaffaa bootaa itti baarollee yookaanuu roobbiin itti nu baate san hooquu dhiisuudha jechuudha. Iddoo roobbiin itti baate san yoo hooyne karaa qaama fayyaa qabutti daddabarti jechuudha roobbiin tun. So lammaffaan kana sadaffaa yeroo nama baarollee qabu wajjin salaam waliin jennu takki wal xuxxuynu takki beeylada roobbii kana qabu wajji yoo wal xuyne daddafnee hoggaasuma harka keenya saamunaan sirriitti dhiqachuu qabna jechuudha. Afraffaa qaama keenyaa fi uffata ciisichaa yookaanuu amsoolaa fi kana sirriitti qulqulleessuu yookaanuu miicuu qabna jechuudha. Qulqullina keenya eeggachuu qabna jechuudha afraffaan. Shanaffaan immoo qaama keenya jiidhaa fi oowwa irraa eeguu qabna jechuudha. Hanqa danda'ameen hurkuu dhabuu fi hurkaa ofirra dhiisuu dhabuudha jechuudha. Jaaffaan immoo uffata nu muddan yookaanuu uffata qacoollatti nu qaban uffachuu dhiisuudha jechuudha. Keessaafuu uffata gama jalaatiin uffannu babal'aa uffachuu qabna jechuudha. Torbaffaan immoo yeroo mallattoo roobbii kana ofirratti argine shaampoolee farra fangasii yookaanuu antifangas jaaniin bitannee itti dhiqachuudha jechuudha. Shaampoolee kanaa tana. Torbaffaan shaampoolee tanaan dhiqannee yoo nurraa deemuu dide mana yaalaa dheenee qorichoota antifangasii kan dibatanii fi yoo hammaate immoo kan liqimsan fudhachuudha jechuudha. Qorichoota kanaa kana hammaate kan garatti liqimsan
isinii ajajamaa jechuudha manaa himarraa. Torbaffaan kana jechuudha. Akkanatti itti fudhachuudha jechuudha. So akkanatti itti fudhannee amma biraatti illee daddabarsuu dhaabuu dandeenya jechuudha. Salphumatti dhukkuba fayyu waan ta'eef roobbiin yoo yeroodhaan manaa himaa dheenee if yaalle jechuudha. So amma roobbiin tun nu dhuftee mana keessatti maal goonee of gargaarraa waan jiru haa laallu. Takkaffaa tea tree oil jaananii takki immoo zayita asitti agartan kana yoo qabaatan jechuudha. Zayita kanaa fi coconut oil walitti laayixanii iddoo hubame san irratti dibatan jechuudha. Zayitii tea tree oil jaaniin kun waan farra fangasii of keessaa qabuuf roobbii tana nurraa dhabamsiisuu mala jechuudha. Lammaffaan qullubbiidha. Qullubbiin kompaawundii alisiin jaaniin waan of keessaa qabduuf kun immoo waan farra fangasii ta'eef roobbii tana nurraa oofuu mala jechuudha. So qullubbii tana fuunee daayinee yookaan caccabsinee iddoo hubame sanitti dibnaa jechuudha. Sadaffaa apple cider vinegarii fi bishaan walitti naayinee iddoo hubame sanitti dibuudha. Eegasboota saamunaan dhiqachuudha jechuudha. Afraffaa coconut oil qofaa itti dibuu ni dandeenya. Shanaffaa irdii fayyadamuu ni dandeenya. Jaaffaa bishaan soogidda qabuunis dhiqachuu ni dandeenya jechuudha. Akkana goonee firraa ittisuu ni dandeenya. Viidiyoolee kanaatiif chaanaala kana subscribe godhaan isiniin jaa nagayaan naa tura.